Akkam jirtu hordoftoota Oromoo Kids Academy lammummaa kutaa 8ffaa boqonnaa 2ffaa kutaa 3ffaa irraa kan waliin itti fufnu ta'a. Yeroo darbee 2.2 irratti sirna bulchiinsa pirezidaantawaa paarlamentawaa akka jedhu ilaalleerra. Har'a immoo sirna bulchiinsa pirezidaantawaa akka jedhu waliin ilaalla. Sirna bulchiinsa pirezidaantawaa keessatti pirezidaantiin kallattiidhaan uummataan kan filatamudha. Sirna pirezidaantawaa keessatti itti gaafatamummaan isaa yookiin itti gaafatamummaan ishee eenyuuf ta'a? Uummata filate sanaaf ta'a yookiin uummata biyya sanaaf ta'a jechuudha. Sirna kana keessatti qaamni hojii raawwachiiftuu sadan of danda'oodha jechuudha. Qaama kamittiyyuu kan hirkatan miti jechuudha. Biyyooti sirna bulchiinsa pirezidaantawaa qabanis biyyoota akkamiiti? Biyyoota akka Faransaay, Ameerikaa, Biraaziil, Arjentiinaa, Chiilii, Meeksikoo fi Keeniyaa akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Warra sirna bulchiinsa mootummaa pirezidaantawaan of bulchan jennee isaan kana akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya yookiin eeruu ni dandeenya jechuudha. Sirna bulchiinsa mootummaa pirezidaantawaa keessatti pirezidaantiin dura bu'aa mootummaa fi bulchiinsaa ta'ee tajaajila jechuudha. Dura bu'aan mootummaa fi bulchiinsaa ta'ee tajaajila kennaa jechuudha. Pirezidaantiin seera baaftuun kallattiin uummataan filatamu. Eeyotu uummataan filatama? Pirezidaantii fi seera baaftuun uummata biyya sanaan kan filataman ta'uu jechuudha. Amalootni sirna bulchiinsa pirezidaantawaa maali? Yookiin wanti adda isaan taasisu sirna paarlamentawaa irraa maalidha kan jedhu yoo kan waliin ilaallu ta'e aangoon olaanaan harka eenyu jira? Harka qaama biyya bulchu sanaa yookiin harka pirezidaantii sanaa jira jechuudha. Qoodinsi aangoos immoo jiraachuu ni mala. Qaamni seera hiikuu lamaan adda bahee ta'a yookiin immoo qoodinsi aangoo kun qaama seera hiikuu fi qaamolee mootummaa lamaan hafan irraa adda bahee ta'a jechuudha. Qaamoleen lamaan hafan eenyuuf eenyudha? Pirezidaantii sanaa fi qaama aangoo maal taasisudha? Raawwachiistuu yookiin qaama seera baaftuudha jechuudha. Seera baaftuu inni ilaallatu jechuudha qoodinsi aangoo. Pirezidaantiin yeroo aangoo murtaa'aa qabaachuu fi kanneen kana fakkaatanis ni dabalata jechuudha. Aangoon pirezidaantii waggaa afuriin taanaan waggaa afuriin, waggaa 5 taanaan waggaa 5 kan daanga'edha jechuudha. Akkaataa itti heerri biyyattii ba'e irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Sirna bulchiinsa wal makaadha kan itti aanee ilaallu. Sirna paarlamentawaa fi pirezidaantawaa ilaalleerra. Inni sadaffaan sirna bulchiinsa wal makaadha. Sirna bulchiinsa wal makaa keessatti aangoon pirezidaantii fi muummicha ministeeraa haala wal makaa ta'een hojii irra oola jechuudha. Aangoon eenyuuf eenyu? Aangoon pirezidaantii fi muummicha ministeeraa haala wal makaa ta'een gara hojiitti hiikama yookiin hojiirra oolaa jechuudha. Sirna kana keessatti pirezidaantiin qofaatti filamuun aangoo seera raawwachiisuu kan qabu yoo ta'u, muummichi ministeeraa immoo seera baasuu keessatti iddoo guddaa qabaata jechuudha. Amma asirratti wanti garaagarummaa isaanii kan waliin ilaalledha jechuudha. Kan aangoo mootummaa biyya bulchu muummicha ministeeraa fi aangoo pirezidaantii qofaatti kan qabudha jechuudha. Pirezidaantiin seera raawwachiisuuf aangoo qaba. Muummichi ministeeraa immoo seera baasuuf aangoo qaba jechuudha. Biyyoota sirni bulchiinsa mootummaa wal makaa qaban keessaa biyya akka Faransaay akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Mootummaan isaanii sirna mootummaa wal makaadha jennee fudhachuu ni dandeenya. Sirna bulchiinsa wal makaa jechuun sirna pirezidaantii qofaatti filatamee aangoo seera raawwachiisuu muummicha ministeeraa biyyattiin waliin qooddatudha jechuudha. Amalooti sirna bulchiinsa wal makaa maal yookiin amala akkamii qabu isa jedhuuf qaamni seera raawwachiisu lama jiraachuu. Qaamni maal taasisu? Seera raawwachiisu lamatu jira jechuudha. Paarlamaan muummicha ministeeraa irraa amantaa yoo dhabe aangoo irraa kaasuu danda'a. Maal gochuu danda'a? Aangoo irraa isa kaasuu ni danda'a jechuudha paarlamaan. Hordoffii fi to'annoon jiraachuu. Pirezidaantii fi miseensonni paarlamaa uummataan filataman qabaachuu fi kan kana fakkaatan amaloota bulchiinsa wal makaadha jechuudha. Warreen amma asirratti eeramanii jiranii kuni jechuudha. Walitti dhufeenyi fi garaagarummaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa maali?
kan jedhu gabaabinaan kan yoo waliin ilaallu mootummaa fi bulchiinsa mootummaa bulchiinsi yaadrimee mootummaa fi bulchiinsa namoonni baay'een akka waan tokko ta'anitti fudhatu jedha. Bulchiinsii fi mootummaan garaagara ta'uu isaanii nuuf eera kuni. Garaagarummaa isaanii fi walitti dhufeenya isaan qaban maal akka jedhu yoo kan ilaallu ta'e walitti dhufeenya mootummaa fi bulchiinsa mootummaa walitti dhufeenyi isaanii mootummaa fi bulchiinsi mootummaa kan armaan gadiitti jechuudha. Mootummaan caacuulee afur qaba. Isaanis uummata, lafa akkasumas daangaan isaa beekamaa ta'e bulchiinsaa fi birmadummaa maal qaba jenne wantoota kana afran qaba jennee jechuudha. Bulchiinsi yookiin caacuulee mootummaa kanneen nuti jennu uummati ni jiru, lafa daangaan isaa murtaa'e ni jira, bulchiinsii fi birmadummaan caacuulee mootummaatii jechuu dandeenya jechuudha. Kunis bulchiinsi mootummaa caacuulee mootummaa keessaa isa tokko ta'uu agarsiisa jechuudha. Bulchiinsi mootummaa namoota biyya bulchanii dhaabbilee fi dambiiwwan of keessaa ni qabaata. Dambiiwwan yeroo irratti ba'an ni jiraatu yookiin qajeelfamooti ittiin biyya bulchanii ni jiraatu jechuudha. Bulchiinsi mootummaa bulchiinsi caacuulee mootummaa keessaa isa murteessaa waan ta'eef bakka bulchiinsi hin jirre mootummaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf bulchaan aanaa bulchaan gandaa hin jiru taanaan gandi yookiin aanaan jira jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaas mootummaan qaama hin mul'anne waan ta'eef kaayyoo fi galma mootummaan guyyaa guyyaan kan hojiirra oolchan bulchiinsa mootummaa warreen jennu kanadha jechuudha. Kunis bulchiinsi sammuu mootummaati jedhamee akka yaadamu taasisa jechuudha. Mootummaan bulchiinsaaf seera qabeessummaa kennaafi. Bulchiinsa maal taasisa? Aangoo akkasumas seera qabeessummaa isaanii ni mirkaneessaa fi bulchiinsi immoo walitti dhufuudhaan mootummaa dhugeessa yookiin mootummaan akka jiraatu ni taasisaa jechuudha. Garaagarummaan bulchiinsa walitti dhufeenya bulchiinsa mootummaa kan olii kanadha. Amma ammoo garaagarummaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa kan waliin ilaallu yoo ta'e, mootummaa fi bulchiinsi mootummaa hidhata adda bahuu hin dandeenye yoo qabaatan iyyuu garaagarummaas qabu jechuudha. Akkuma amma olitti eerre waan wal fakkeessu hedduu qabatanis malee garaagarummaas ni qabu. Garaagarummaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa maalidha yoo jenne, mootummaan qaama hin mul'anne yoo ta'u, bulchiinsi immoo qabatamaadha. Mootummaan kan hin miidhamnee fi sadarkaa yaadaatti kan jiru yoo ta'u, bulchiinsi garuu qabatamaan kan mul'atudha jechuudha. Mootummaan dhaabbata yoo ta'u, bulchiinsi immoo kan jijjiiramudha. Kana jechuun bulchiinsi mootummaa kan dhufee darbu yoo ta'u, mootummaan ammoo itti fufee kan jiraatudha jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan amma biyya keenya bulchaa jiru yookiin qaamni bulchiinsaa amma aangoorra jiru kuni maalidha? Yoo aangoo isaa gadhiise bulchiinsa sana yookiin qaama yeroo sana bulchaa jirutu bu'e malee mootummaan maalidha? Itti fufa jechuudha. Qaamni biraan dhufee bakka bulchiinsa sana yeroodhaaf bulchuuf qabate sun mootummaa ta'ee kan itti fufudha jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yeroo dheeraaf jiraattee jirti. Yeroo dheeraa kana keessatti ammoo bulchiinsa adda addaa dabarsitee jirti yookiin bara mootummaa Haayile Sillaasee, bara mootummaa Dargii, bara mootummaa Mallas Zeenaawii, bara bulchiinsa isaanii jennee bulchiinsa paartiidhaan qoodnee kaa'uu ni dandeenya. Amma paartii biyya bulchaa amma jiru kanaatti jechuudha. Isaan aangoo isaaniirraa yoo ka'an mootummaan ka'ee miti bulchiinsatu ka'e yookiin qaama bulchaa jirutu ka'e. Yoo isaan deeman mootummaa bulchuu danda'u yookiin qaama bulchuu danda'utu gara mootummaa biyyaa yookiin mootummaa ta'uutti dhufa jechuudha. Karaa biraatiin bulchiinsi mootummaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa kan turee fi gara fuulduraattis kan jijjiiramudha jechuudha. Bulchiinsi jijjiiramaa ni deema jechuudha. Sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti kan waliin ilaallu yoo ta'e, sirni bulchiinsa jechuun biyya tokko keessatti amala bulchiinsaa kan qabu yookiin amala bulchiinsaa kan ibsudha jechuudha. Bulchiinsi qabu kan ibsudha jechuudha. Kunis sirna bulchiinsa gonfoo abbaa irree yookaan dimokiraasii ta'uu ni danda'a jechuudha. Sirna bulchiinsaa abbaa aangoo yookiin abbaa gonfoo yookiin abbaa irree jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaan biyya sirna bulchiinsa gonfoo fi abbaa irreetiin bulaa turtee fi yeroo ammaa sirna bulchiinsa dimokiraasii shaakalaa jirtudha jechuudha. Sirna barootan duraatti bara Dargii jennu, bara Haayile Sillaasee, bara
baroota duratti turan keessatti sirna diktaatarship kan jennu yookiin mootummaa abbaa irreedhaan kan bulaa turre yogguu ta'u, erga bara 1983 as garuu biyyi keenya diimokiraasii shaakalaa kan jirtudha jechuudha. Diimokiraasii jechuunis mootummaa uummataan filamee aangoo qabate yookiin filannoo waggaa 5 geggeeffamuun mootummaa aangootti dhufeetu jira jechuudha. Sirna bulchiinsa mootummaa gonfoo kan jennu kun isa kami? Sirni bulchiinsa mootummaa gonfoo sirna aangoon haalaan daddarbaa deemu yoo ta'u, sirni bulchiinsaa kun hanga bara 1974tti Itoophiyaa keessa ture jechuudha. Dhaalaan inni kennamu kun yookiin hidda dhiigaan yookiin sanyiidhaan aangoo walii kennaa deemuun kun Itoophiyaa keessa hanga yoomiitti tureera? Hanga bara 1974tti tureera jechuudha. Sirna kana keessatti aangoon hundi harka mootii kan ture yoo ta'u, mootichi seera kan baasu, kan kabachiisuu fi gartokkeen abbaa murtii kan itti turedha jechuudha. Waan tokko murteessuuf aangoon qaama biyya bulchaa jiru sanadha. Seera kabachiisuuf aangoon harka isaa jira. Akkasumas wanta adda addaa murteessuuf yookiin baasuuf aangoon isaa harka jira jechuudha. Kanaaf mootiin aangoodhumaa kan qabuu fi sirna bulchiinsa mootummaa tokkummaa hordofaa kan turedha jechuudha. Kun mootummaa tokkummaa yookiin kallattiidhaan aangoon dirqamii gubbaadhaa gad kennamu yookiin immoo bu'aan gubbaadhaa gadi dhufu al tokkoon qaamota gadii bukkee kan qaqqabudha. Miidhamni dhufus al tokkoon qaamota gadii bukkee kan qaqqabudha jechuudha. Mootummoota kanneen bulan jalatti yookiin sirna bulchiinsa kanaan abbaa gonfoo kanaan warra bulan jalatti. Sirni bulchiinsa gonfoo biyya keenya keessa ture ciminaalee fi hanqinaalee mataa isaa kan qabu ture. Ciminaalee fi hanqinaaleen kunneenis maalidha yookiin immoo maal geessisaa turan yoo kan jennee ilaalle ciminni isaanii sirna mootummaa ammayyaa kan hordofsiise ture. Sirni kun biyyattii keessa sirnaa fi hojimaata ammayyaa diriirseera jechuudha. Sirni gonfoo kun haga ta'ee miidhaa haa qabaatu iyyuu malee maal diriirseera? Hojimaata mootummaa ammayyaawaa ta'e akka diriiru taasiseera. Haalli fi amalli sirna bulchiinsa gonfoo akkuma jirutti ta'e sirnichi uummattoota biyyattii kakaasuun weerartoota alaa qolachuun daangaa biyyattii kabachiisuu danda'eera jechuudha. Yeroo adda addaatti qaamni alaa dhufee biyyattii weeraruuf yaalu akka hin weerarre gochuu keessatti hiree mataa isaatii qabaatedha jechuudha. Kanaaf immoo injifannoo waraana Adawaa akka ragaatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo sanatti yeroo mootummaa gonfoo biyya bulchaa ture sanatti yeroo Haayile Sillaaseen bulchaa ture yookiin abbaan gonfoo bulchaa ture sanatti xaaliyaaniin biyya keenya weeraruu dhufte uummati wal faana ka'uudhaan ofirraa akka deebise akka fakkeenya tokkotti fudhachuu ni dandeenya. Sirna bulchiinsa mootummaa gonfoo Itoophiyaa gama dippiloomaasiin biyyoota alaa waliin walitti dhufeenya ijaaruun sadarkaa ardii Afrikaatti dhaabbanni tokkummaa Afrikaa akka hundaa'uufis immoo mootummaan yeroo sana ture yookiin sirni abbaa aangoo yeroo sana ture gonfoo yeroo sana ture kana akka bu'aatti buusuu danda'ee jira jechuudha. Kanaanis gamtaan Afrikaa akka hundeeffamu hojii guddaa hojjetaniiru jechuudha. Kanumarraa ka'uun gamtaan Afrikaa yookiin immoo Afrikaan Yuuniyeen kan jennu Finfinnee keessatti biiroo isaa muummicha ijaarratee hojii isaa itti fufeetu jira jechuudha. Inni kun ciminaalee isaa yogguu ta'u, hanqinaaleen isaa immoo yookiin hanqinaaleen sirna bulchiinsa mootummaa gonfoo Itoophiyaa keessatti maalidha akka jedhuuf sirni bulchiinsa mootummaa gonfoo ciminaalee armaan gadii kana qaba ture jechuudha. Hanqinaalee armaan gadii kana qaba ture jechuudha. Isaanis olaantummaan seeraa dhabamuu, olaantummaan seeraa hin jiru jechuudha. Mirgoonni walqixxummaas hin eegamanii, sarbamiinsi mirgoota dhala namaa bal'inaan ni raawwatama. Aangoon siyaasaa sanyiin daddarbaa, qaamni ta'e itti miidhamee gosi ta'e immoo kan itti gammadaa turedha. Mootummaa fi amantaan wal keessa jira. Karaa mana amantaa keessa goruudhaan mootummaan ergaa isaa yeroo itti dabarfataa turetu jira. Sirni sabdaneessummaa fi addaneessummaa keessummeessuu dhabamuu, sabaaf sablammoota hunda bifa qixa ta'een ilaaluu dhabamuunis ni mul'ata ture jechuudha. Inni adda biraan sirna bulchiinsa abbaa gonfoo irraa gara abbaa irreetti yookiin immoo mootummaa dargii immoo yogguu ilaallu mootummaan dargii kan jennu kun immoo yookiin sirni abbaa irree kun immoo sirna bulchiinsa gonfoo Itoophiyaa yeroo dheeraa ture aangootti dhufuu mootummaa dargiin xumurame jechuudha. Sirni maalii? Bulchiinsa gonfoo yookiin immoo sanyiidhaa sanyiitti darbaa dhufe sun mootummaa dargii irra ga'uudhaan
adda citee jechuudha. Mootummaan Dargii immoo abbaa irree ta'uudhaan as ba'ee jechuudha. Sirni bulchiinsa abbaa irree kunis jireenya waloo yookaan sirna sooshaalizimii hordofaa kan turedha jechuudha. Sirna sooshaalizimii kan jennu yeroo sanatti biyya Raashiyaa irraa fudhatamuudhaan kan itti hojiitti hiikamee ture. Akkuma bulchiinsi sirna gonfoo sirni bulchiinsa abbaa irree Itoophiyaa keessatti ciminaalee fi hanqinaalee mataa isaanii qaba jechuudha. Sirni bulchiinsa abbaa irree ciminni inni qabu maal ture? Yookiin mootummaan Dargii ciminni inni qabu maal ture jennee yoo ilaalle daangaa biyyaa kabachiisuu keessatti baay'ee cimaa ture. Lafa qonnaan bultootaa abbootii lafaa sirna gonfoon saamamee ture yookiin immoo abbootiin gonfoo saamanii turan uummataaf deebisuuf yookiin qotee bulaaf deebisuu danda'ameera. Duula deebisuu fi dubbisuu fi barreessuu hojiirra oolcheera. Hawaasi bal'inaan akka baratu taasiseetii jira. Mootummaa fi amantaan gargar akka ba'u dhiibbaa guddaa taasiseetu jira jechuudha. Mootummaan abbaa irree Dargii jennu kuni hanqinaaleen isaa maal turan? Hanqinaaleen mootummaa abbaa irree maal turan? Sarbamiinsa mirga dhala namaa baay'ee babal'isaa ture. Waraana lubbuu namoota hedduu balleessuu fi qabeenya mancaasuun miidhaa guddaa geessisaa ture. Waraana bal'inaan geggeessaa ture jechuudha. Sirna paartii tokkoo qofa ta'uu fi kanneen biroo kana fakkaatan ni jiru jechuudha. Sirni bulchiinsa Dargii qabsoo sabootaa fi uummattoota cunqurfamoo biyya keenyaan godhan bara 1991 aangoo irra ka'uu danda'eetii jira jechuudha. Mootummaan abbaa irree yeroo sana ture. Inni sadaffaan fi inni xumuraa sirna bulchiinsa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa bara 1991 booda kan ilaallu yoo ta'e yookiin kufaatii mootummaa Dargiitiin boodatti yookiin mootummaa abbaa irreetiin boodatti kufaatii mootummaa Dargiin booda caaseffamni mootummaa fi sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa duraan ture jijjiirameera jechuudha. Caaseffamni guutummaatti jijjiiramee jira. Bu'uuruma heeraa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa bara 1995 keeyyata tokko ba'een biyyi keenya Itoophiyaan sirna bulchiinsa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikaaf beekamtii kennitee maal gochaa jirti? Hojiirra jirti jechuudha. Sirni bulchiinsa Rippaabilikawaa kun immoo filannoo bilisaa, haqa qabeessaa fi akkasumas immoo yeroo isaa eeggateen ijaaramuu kan danda'edha jechuudha. Akkuma sirna bulchiinsa biroo olitti dhiyaatan kana keessatti ibsine hojiirra oolmaan isaas ciminaalee fi hanqinaalee of keessaa ni qaba jechuudha. Ciminaaleen isaa maalidha? Ciminaalee kanas mirgoonni ofiin of bulchuu, afaanii fi aadaa ofii guddisuu fi sadarkaa federaalaatti bakka bu'iinsa madaalawaa qabaachuun seeraan beekamtii argachuudha jechuudha. Ofiin of bulchuu jechuun naannoleen akka mirga isaanii, hiree isaanii beekanii ofiin of bulchan afaan mataa isaanii fi aadaa mataa isaanii guddisuu keessatti akka beekamtii aangoo qabaatan taasisuu keessatti advaanteejii yookiin immoo bu'aa bal'aa ni qabaata jechuudha. Inni kun akka cimina isaatti kan ilaallu yogguu ta'u, hanqinni isaa biyya sabdaneessummaa fi addaneessummaan badhaate keessatti sirni bulchiinsa Federaalawaa Dimokiraatawaa sirna filatamaa jedhamee fudhatama. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti rakkoo sirnaan hojiitti hiikuu dhabuu irraa kan madde hanqinaaleen ni mudatu jechuudha. Yookiin sirnaan hojiitti hiikuurraa kan rakkoo uumameen naannolee gidduutti darbee darbee wal dhabdeen daangaa akka uumamu ta'aa jira yookiin ta'aa ture jechuudha. Yeroo naannoo Beenishaangul fi naannoo Oromiyaatti rakkoon ka'aa ture. Naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaatti darbee darbee rakkoon ka'aa ture. Inni kun akka hanqinaatti ilaalama jechuudha. Mirgooti bu'uuraa sadarkaa barbaadamuun kabajamuu dhabuu darbee darbee mirgooti bu'uuraa bakka tokko tokkotti haala barbaadamuun eegamuu dhabuunis ni mul'ata. Inni kunis hanqina tokkodha. Naannolee gidduutti qoodamiinsi qabeenyaa haqa qabeessa ta'e dhabamuu, naannoleen qoodamiinsa qabeenyaa bifa wal qixa ta'een eeguu dhabuun akka hanqinaatti kaka'udha. Darbee darbee mootummaa federaalaa fi naannoo gidduuttis daangaan aangoo ifa ta'e dhabamuu fi walitti bu'uun yookiin jechootaan walitti darbuun yookiin immoo al tokko tokko wal mufachiisuun ni mul'ata jechuudha. Inni kun akka hanqinaatti kakaasuu dandeenyudha jechuudha. Gudunfaa irratti gabaabumatti caaseffamni mootummaa bakka sadiitti akka qoodamu ilaallee jirra. Isaanis mootummaa tokkummaawaa, mootummaa federaalawaa fi mootummaa konfederaalawaa jennee ilaalleerra. Kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaa fi isa xumuraa kana keessatti jechuudha bal'inaan kaasnee waliin ilaalleerra.
bifuma wal fakkaatuun sirnoota bulchiinsaa sadiis ilaallee jirra jechuudha. Sirna bulchiinsa pirezidaantawaa, paarlaamantawaa fi sirna bulchiinsa wal makaa jennee kaafneerra. Mootummaa fi bulchiinsi mootummaa walitti dhufeenya akkuma qaban garaagarummaas akka isaan qaban akkasumas caacculee mootummaa bal'inaan waliin ilaallee jirra jechuudha. Kutaa tokkoffaatii hanga sadaffaatti kanneen ilaalle keessatti yookiin kaafnee waliin ilaalaa turre keessatti jechuudha. Akkasumas akka biyya keenyaatti Itoophiyaan muuxannoo sirnoota bulchiinsaa gonfoo yookiin mootummaa Haayile Sillaasee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Mootummaa Abbaa Irree, mootummaa Dargii fudhachuu dandeenya. Mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikaa yookiin immoo mootummaa biyya bulchaa jirus fakkeenya fudhannee ilaalleerra jechuudha. Kutaa boqonnaa lama kana sirna bulchiinsaa yookiin immoo bulchiinsa mootummaa kan jedhu kana bulchiinsa mootummaa kan jedhu kana bal'inaan waliin ilaallee jirra jechuudha. Kutaa itti aanutti mata duree itti aanu haga walitti deebinutti yuutuubii keenya Oromoo Kids Academy subscribe share gochuudhaan yaadaa fi qeeqa qabdan karaa toora koomentii keenyaa nuuf kaa'uudhaan nu jajjabeessuudhaan isin wajjin akka taatan akkasumas hiriyoota keessan qooduudhaan akka nu hordoftan isin gaafanna. Galatooma.